namni of ta'e firaaf ta'a. Kan firaaf ta'e gosaaf ta'a. Kan gosaaf ta'e biyyaaf ta'a. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota televezyiinii OBS kun qophii harka fuuneeti. Daawwattoonni keenya yeroo dheeraaf gaaffii nu gaafachaa turan irratti hundaa'uutiin keessummaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Eenyu ta'a laata? Qopheessaan qophii kanaa an nuti kuuf qaaduuti. Kabajamtoota daawwattoota televezyiinii OBS keessummaan keenya eenyu laata jenneeti turre. Keessummaan keenya akkuma daawwattoonni keenya yeroo dheeraaf nu gaafachaa turtanitti har'a abbaa qabeenyaa kan ta'an kan uummata Oromoo biratti fudhatamummaa guddaa qabanii fi hawwatamummaa guddaa qaban Obboo Dinqu Dayyaassaati. Obboo Dinqu Dayyaassaa wajjiniin turtii waliin taasisna. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Yeroo gaarii. Ayyo Obboo Dinqu waamicha keenya kabajanii akkasumas immoo mana keessanitti nu affeertanii isin waliin turtii akka taasisnu waan nu gootaniif guddaa isin galateeffanna. Anillee galateeffamaa isin jedha. Jiruun akkam? Badhaadha. Kami jireenyi? Jireenyi waan jedhu gaarii jirra baay'ee gammachuudha. Yeroon hin jiru kaachuma yeroo gaachaa ta'e. Bakkeen nuti ammatti argamnu kun naannoo Sandaafaati. Sanuyyuu immoo qixxee baadiyyaa keessattidha kan nuti argamnu. Garuu baadiyyaa kana keessatti Finfinnee irraa haga kana fagaattanii mana akkas bareedu asitti ijaaruun maaliif barbaachise moo as jiraachaa jirtu? Akkuma beekamu anilleen biyyin ani jiraadhu biyya Oromiyaa guutuu keessa biyya hunda keessan jiraadha. Haa ta'u malee biyya kana ka bakkeen ani itti dhaladhee handhuurri kiyya itti awwaalame bakka kana wanna ta'eef bakka kanatti ka dhufuus baannu amatattis gizee tokkos gizee lamas hin dhufna dhufuus baannu ka mana kana mana naannuma kana biyya dhaloota kiyyaa wanna ta'eefin asitti akkasitti mana kana adda addaan adaadota kiyyaa ijaareef jechaadha. Obboleewwan haadha kiyyaatii fi hunduu manni abbaa qaba jechaadha as keessatti. Wanta gaaffii namatti ta'utu jira iddoo kana keessa maayinni amma namoonni baay'een yeroo baay'ee bakka dhalatan irraa barnootaan fagaatanii deemuu danda'u sababa hojiiti. Sababoota biizinasiitiin fagaatanii deemuu danda'u. Garuu namni deebi'ee naannoo dhaloota isaa deebi'ee ammayyoomsee akkasittiin ijaaru nama xiqqoodha. Mee isinirraa maal baratanii? Amma maalinni bakka jiranitti hunduu amma daldalaan biyya adda addaa hojiin itti toliisa dhabuudhaan garuma biyya biyyaatitti jiraatama. Amma an asitti dhaladhee Direedawaan jiraachuu danda'a, Hararin jiraachuu danda'a. Garuu bakkee dhaloota keetii sanirratti wanna tokko wanna maqaa kee yaamsisu tokko haga aqimii keetiitiin hoggaa goote uummanni naannootillee amma ilma eenyuti naan hin jedhan asitti. Manni kun mana eenyuti hin jedhan. Maaliif hin beekama? Mana maatii keenyatiin yaamamu wanna ta'eef. Naannoon kun akkuma jirutti wanna san wanna ta'eef namni kana laalee hojiidhaan biyya biyyaallee jiraatu. Naannoo isaati irratti haguma danda'uun haguma humni isaa danda'uun yoo ijaare kan biyyas guddisuu hin danda'an kana keessa. Biyya guddisuu bicha oduu hin ta'in immoo yaadannuma mataa isaaniitiif illee uumuu wanna guddaadha jechaadha. Daandiirraa gaafa gara mana kanatti ol jallachuuf jennu taappeellaan tokko dhaabbatee jira. Innis maal jedhaa mana barnoota uummataa Dinqu Dayyaassaa keellaa fayyaa fi buufata poolisiidha. Isa sinumatu ijaare? Anumatu ijaare. Bishaanis lafa keessaa baasee mana barumsaa mabraatii kiiloomeetirii 16 haga as ga'utti gottonnee uummanni kun duraan ka naannoon kun baadiyyaadha. Amma garuu mana barumsaa lafuma abbaan kiyya naa kennirraa mureetiin gartokkee mana barumsaa ijaaree uummataa kennee naannoo kanaan akka yaabamu godhe. Naannoo kanaan yaabnu maquma keetiin godhan jedhanii giddumaan ofii itti laxxafan. Haayiskuuliidha kun. Haayiskuulii amma nu bira jiru. Elementariin gamasitti ijaaramee jira kun haayiskuuliidha. Haayiskuulii kana maquma kiyyaan uummatatu fe'ee maqaa keetiin ta'u malee jedhe ani mootummaadha ijaareetiin uummataa kenneef. Na'an ittiin bulchuu uummataa jechaadha. Amma manni barumsichaa kan uummataa ta'e. Mootummaanis miindaa
barsiisota maal kaffaleeti ijoolleen amma high schoolii aga kifilii preparatory ga'utti asitti barachaa jiran jechaadha. Akka jalqaba irratti odeeffannetti sila kiiloomeetira 12 gara Sandaafaatti deemuutiinidha kan manni barumsaa sadarkaa lammaffaa argamu. Yaada jedhudha hawaasni illee kan nu kaase. Kanarraas namni kamuu barnoota guddaa argachuu waan danda'u natti fakkaata. Gara biraa investimentii bira gaggeessaa jirtu naannoo kanatti? Naannoo kanatti maa wanni gaggeessee hin jiru. Kuni kan maatii kiyyaa, kuni kan haadha kiyyaati. Suni kan adaadaa kiyyaati sin jedhee mannoonni jiran kan gamana ammoo mana ani keessatti dhaladhe suni manuma durii san wanni goone investimentii biraa as hin jiru horiin horsiifatan haati kiyya bakka biyya biraatittis investimentii adda addaati irratti horuma kana irratti jecha horii wanna jaalattuuf horii kan asitti hidhattee akkasitti ittiin fayyadamaa jirti. Waa'ee mana barumsaatis uummanni naannoo dhalate bichaa oduun ta'in naannoo Oromiyaa bakka barnoonni hanqinni jiru irratti ijaaruudhaaf of duras kaa'uu qaban. An amma lammisaalee Boorana keessatti, Gujii keessatti, Harar keessa, Dirreedawaa keessatti bakka barnoonni hunda jirutti kan akkana ijaaruudhaaf kaayoon kiyya bilookii ammanaa bilookii 4 fi mammaaraa tokko bakka barnoonni hanqinni jirutti guutumaan guutuu qarqaarsa akkasii godhuudhaaf of duras fe'iin qaba. Yoo dadhabameellee investoroonnis ta'e naggaadeen alaa mandaruma isaanii keessatti mana barumsaa tokko hunduu dhaabe guutuun Oromiyaa guutuun Itoophiyaadha mana barumsaa guutuu argattee jechaadha. Kanarratti akka qabaatan Oromoodha baay'ee jira. Hundu haga qimiitiin godhu akkanatti mandaruma isaa keessatti kifiluma 4 kifiluma 5 ijaaree mana barumsaati kenne kunis bu'aa guddaadha jechaadha. Sanneenitti booda bal'inaan illee kan deebinu ta'a. Maaliif naannoo barnootaa kanatti investimentii bal'aa hojjechaa waan jirtaniif sana gaaffiif deebii keenya keessatti bal'inaan ni kaasna. Naannoo amma argamnu kanatti keessumaa namni tokko maqaan isaa hin ka'a durii kaase nama Birraa Gammadaa jedhamu. Birraa Gammadaa isiniif maali? Birraa Gammadaa akaakayyuu kiyya. Birraa Gammadaa jechuun Dinqu Dayyaassaa Birraa Gammadaati jechuudha. Birraa Gammadaa ijoollee 65 qabu. Odeeffannoo hedduu nan qaba. Dhugaadha? Dhugaadha. Ijoollee 65 qabu. Abbaan kiyya 65 obboleewwan qaban jechaadha. Abbaan kiyyas immoo ijoollee 52 qabu. 52. 38ffaadhaan. Dhumarraa dhanna dhalchanan. Akaakayyuun keessan ijoollee 65, abbaan keessan ijoollee 52. Obboo Dinquun ijoollee meeqa qabu? Ijoollee 8 qaba jechaadha. Yuunivarsiitii alaatii fi biyya keessatti barachaa jira. 65, 52, 8 warri kaanu amma ida'ama keessan beektu horteen keessa walii galatti? Ida'ama keessa dhugaa hin beeku amma obboleechi kiyya hangafni ijoollee 34 dhalchee jira tokko hangafni. Ani itti aanu immoo ijoollee 18 dhalchee jira. Amma ani immoo akkuma beektu katamaa keessatti wannan dhumarra wanni jedhee fi kana hunda dhalchuu hin dandeechu. Kanaafuu yaa'u maatii tokko bichaa wannan qabuuf akkasumatti jiraannaa jechaadha. Guutummaa Oromiyaa yoo guuttanitti jechuudha. Waaqayyo galannaa qabu. Amalli Obboo Dinquu amalaan akaakayyuu isaaniitti bahanii warri jedhan jiru keessumaa naannoo obboloota keessaniitti akaakayyuu keenyatti bahee inni warri jedhan akaakayyuu keessan qaqqabattanii Birraa Gammadaa yookaan abbaa maakoo jechuudha. Ani Birraa Gammadaan dhaqqabanne. Birraa Gammadaa yeroo durii keessatti mililikii wal lolaa nama ture nama cimaadha bakka naannoo Oromoo as jiru kana haga Karrayyuu ga'utti adda raaja'ee waraana adda raaja'ee yeroo san keessa teeknooloojiin bakka hin jirretti roobni fi rakkinni bakka jirutti haroo haga asii ka'eetu haga Boosa ga'utti haroo 9 qofforee uummata naannoodhaa kakaasee uummata baay'ee qarqaara ture. Abbaan kiyyas anaan naan jedhaa ture abbaan kiyyaa akaakayyuu abbaa kiyyatti baate ati naan jedhan ture. Ijoollee baay'ee qabanii garuu anaan gizee sanis akaakayyuu keetitti si bichaan beenaan jedhan. Maaliif ganzaban gaafadhu barumsa kiyya baradhaa yoon galu ijoolleen gwaaddanyaa kiyya baay'ee wajjiniin kuwaasii taphachaa ijoollee naannoodhaa zim jennee bilisa barsiisaa wanna jirruuf ilaalanii akaakayyuu kiyyatti baate naan jedhan ture. Gara arjummaatti haa dhufu. Gaafa maaliif Obboo Dinquu didduma argatte arjaa ta'anii
jedhee gaafan qoradhu immoo yeroo ammaallee haati dinquu kafana ofii ofirraa baasaniitti namaaf kennu namni maaliif nyaatee quufa jedhu gara abbaa keessanitti gaafan dhufu immoo bara namni beela'ellee yerootti midhaan manaa guuranii uummataaf rabsaa turantu jira jedhama. Hagam yaadattu sin kan amaloonni haadha keessaniif abbaa keessan kaafame kun dhuguma. Baay'ee dhugaadha. Abbaan kiyya warra qotiyyoo hin qabne qotiyyoo hundaafuu haga gizee tokkoon horii 400 uummata horii 400 kennan gizee tokko warra qotiyyoo hin qabne koottaa qotiyyoo fudhadhaa jedhaniin warra rakkina midhaanii qaban midhaan kennaniif abbaan kiyya kanumaan beekaman turan. Abbaan kiyya akka akayyuu kiyya lolaabuti nama gadi jedhee nama bakka azim jedhee jiraatu nama baay'ee uummata naannoodhaa kabaju nama guddaa turan. Na isaanis asumatti dhalatan jechaadha gaara asi abbichuudha jechaadha dhalatan. Naannoo kanatti. Kan haadha keessanii? Kan haati kiyya immoo asi shanoodha. Naannoo alaltuu dabartee shanoodha kan dhalatte. Ishiinis naannuma kana jechaadha naannuma kana jiraatan. Waa'ee amala haadha keessanis kaasneetti irra dhuguma akkuma jedhan meesinis haga beektan irra. Amma haati kiyya gizee bakka nama dhabdu yoo mana ishii dhaqxe nama 20-30 bakka dhufu namni hin beeku hiyyeechi kan dhukkube kana walitti harteetuma bakka amma yeroon bashitaan daddabiraatillee jira ani gizee hunda nan jedhaan maalodha nama qarqaaruu barbaaddu mee mana nan ijaareef mana ishiitti duuba mana biraatiin ijaare nama sani qarqaaruu barbaaddu gara duubaa sanitti qarqaarii ati immoo mana kana jiraadhuun jedhaan isaan keechatti hin arga gizeen dhufu yoo ani makiinaan kilaaksii illee godhe achii gana kaattee too dhufti nama wajjiniin nama hiyyeechaa wajjiniin baay'ee jiraachaa jirti nama baay'ee maatii baay'ee qabdi han ani qabu irra caalalleen maatii baay'ee qabdi amma kan si ajaa'ibsu amma hadaamaa gubbaarratti manni ishiin jira. Magaazana kumtaala 100-200 inseesisna beekatuma magaazana teenyati ji'a tokkon turu namni achi fudhatee hin gurgurtu kennumaan nama kennaa jirti amataan amma yeroo rakkoo kana keessa dhiisi yeroo rakkinni hin jirre ummanni ishimarraa fayyadama jechuu hin dandeecha. Innaa baay'ee nama qarqaartii baay'ee namni si jaalata nama baay'ee wajjin akkasitti jiraachaa turte jechaadha. Kanaafuu arjummaa kana maatiirraa dhaaltan yaa jennu. Ani isin wanuma jettan jedha malee ani kun akka kana jechuu kiyya garri haadha kiyya akkana abbaan kiyyalleen baay'ee nama gaariidha haati kiyyalleen nama gaariidha nama qarqaaran bakka ummanni biyyi beekuuf jechaadha. Abbaan keessan amma lubbuutiin hin jiranii garuu eebba tokko sin eebbisaniiru jedha. Eebba akkamitti ture? Eebbi maalinni obboleewwan kiyya ana hangafa hundi isaaniitu. Dureecha warri hunduu makiinaa qabu woofcoo 20 kan qabatu jira hunduu qabatan gizee isaan jirasan isaanirraa birrii kennameefi wanni jedhan yeroon ani guddadheetu mana barumsaa dhufu hagana birrii hin qaban natti fakkaate anaannaan jedhani si eebba kiyya si kenne ati barnoota keetiin baradhu fixe na eebba kiyya si kenneen jira ati ganzaba siin kennu naan jedhan ganzaba akkuma jedhu kuma birrii takkallee naan kennine ana. Barnoota na barsiisanii anis barnoota kiyya nan fixe anis gara hojii kiyyaatitti hin gale. Na wanna na godhanii abbaan kiyya hin jiru eebbuu manaa kennan malee. Anaan jedhanii hundaafuu birrii kennee addaraaja'ee jira obboleewwan kan kee sii garuu eebba sii kenne naan jedhan. Eebbi sun hojiirra ooleera? Hundee gaafii qabaa? Kuni gaafii hin qabu? Amaluma abbaa keessanii immoo osoo hin qoradhu akkuma sila kaase yoo midhaan gola keessa jiraate baasanii hiyyeessaaf kennu wanti jedhu jira. Barasaa warri qorannoo kana irratti himanii barasaa adda baasanii beekuu baatanii baroota beelli itti mudate keessumaa naannoo Karrayyuu waan kanatti abbaan keessan midhaan gootaraa keessa jiru hundumaa yaase akka kennedha. Isinis immoo bara 1995 beelli yogguu naannoo Harargeetti mudate baranas naannoo Karrayyuu akkasumas naannoo Amaaraa dabalatee midhaan gargaarsa kennaatiif turtan. Isa sanaaf maaltu sin kakaase? Amma akkuma beektu
sabni kee beela'ee ati jiruu akkanaa jiraachuun barbaachisaa bu'uudha. Ani baay'ee jiruu akkanaa hin jiraadhu. Ani jiruun kiyya simpilii hiyyachaa wajjin hin jiraadhu ammallee. Bashannanee wayim narraa hafee uummanni kiyya beela'ee ilaaluun barbaachisaa bu'uudha. Amma barana bicha kumtaala 4,000 kennine naannoo adda addaati. Naannoo Hararii, naannoo Karrayyuu, naannoo Affaar, naannoo Amaaraa, Adaamaa, naannoo adda addaa kenninee jirra. Maaliif kiyya ani jiruma duriitittu namumti akka rakkatuun barbaadu. Kaayoon kiyya of duralleen kaayoo guddaan qabadhee amma achilleen hojiin kiyya kan jiru kun gahaadha. Amma achi investimentii biraatis adeemsuu hin qabu. Investimentii gurguddaa adeemsisee jira. Kaampaanii adda addaa dhaabeen jira. Kanaafuu kana achi uummatuma kiyya qarqaaru irratti xiyyeeffannoo godha. Maaliif wayitte amma ani soodaree hin fudhatta yoo ta'e soodareen amma atan argite soodaree san bichaadha. Soodaree amma bakka 4tti ijaaree jira. Hawaasa irratti ijaaree jira bishaan gurraacha gubbaatti Oromiyaadha. As immoo Bishooftuu irratti ijaaree jira. Bakka irreechatti irratti waan ta'eef gaafa irreechatti qophii akka godhu jechaadhaaf. Uummanni keenya akka achitti wal ga'uuf. As immoo galaan gubbaa irratti ijaaree jira. Galaan gubbaa irrattis soodaree quxurii 3dha jechaadha. Finfinnee keessattis immoo ijaara 4 bakka 4 kan investimentiin kiyya gahaadha kana axxanaakkaruudha. Rift Valley immoo bakka mootummaan yuunivarsiitii bane hunda irrattuu nan bana. Maaliif kaayoon qaba wannan banuuf. Distaansiidhaan immoo qabalee gabaree maabarii hunda keessa Rift Valley akka seenee barsiisu kaayoon qaba. Kana adeemsisee jira hojjedhee jira. Kana waliin ga'ee jira. Amma achi garuu kaayoon kiyya namni tokko rakkate oggaa jette mana hakimii geechuu fi hakimiitti geechuun gizee hunda dargaggoo Oromoodhaa kan Baalee jiru, kan Boorana jiru, kan Harar jiru, kan Wallaggaa jiru, kan Shawaa jiru kana keessaa warra yuunivarsiitii fixanii ta'an kan walitti gurmeessuudhaan fandii tokko dhaabuun barbaada NGO guddaa tokko. NGO'n sun maalinni kan hojjetu barattoota yuunivarsiitiidhaa kana walitti gurmeessee naannoo isaaniitti irratti yoo naannoo san gubbaa kan bishaan jiru ta'e bishaan baasanii akka gurguran goota. Ganzaba hin qarqaarta baankii haala ittiin liqeeffattu dhumta faayinaansii immoo barnoota kennitaaf. Amma isinis televezyiinii qabattanii jirtanii sagantaa tokko kan uummata barsiisuu danda'u waa'ee biizinasii uummanni keenya biizinasiidhaan duubatti hafee waan jiruuf waa'ee biizinasii kan barsiisu goonee biyya irra deemnee raawwannee waldaa akkasii kan dhaabnee amma Oromoo keessa warri miliyeenarii jedhamu nama tokko wayim nama lama jiraachuu danda'a. Miliyeenii tokkoo fi miliyeenii lama uummata san dhaabuu qabna. Kaayoo kanarratti hojjechuu wannan barbaadeef amma fe'ii kiyyaa fi biizinasii kiyya irratti xiyyeeffannoo hin godhu. Ganzaban argadhu NGO kanatti injektii godhee inni immoo akka uummata kana ittiin qarqaaru guutumaan guutuu biyya Itoophiyaati irratti ikoonomiidhaan uummanni akka jabaatu godhuu irratti xiyyeeffannoo godhee jira. Gargaarsa namoota hedduu akka gargaartan beekamaadha. Gargaarsa keessan kana namoonni karaa garaa garaatti kan hubatantu jiru. Inni tokko maalidha? Naannoo ofiitti qofa kan hundaa'edha. Guutummaa biyyattii irratti miti warreen jedhanis jiru. Isin kanaaf maal jettu? Ani gargaarsa kan godhaa jiru sabaaf sablammoota Itoophiyaa guutuudhaaf. Amma gizee laalte iskoolaaruma irrattu yoo Tigraay dhaqxe kaampaasiin Tigraay saba Tigreetii nama 100 olii kenninee jira. Bahardaar hoggaa dhaqxe saba Amaaraatii kenninee jira. Oromiyaa keessatti baay'ee waan hojjennuu fi saba Oromooti baay'ee kennuu dandeenye jira. Malee saba addaan baasnee kana kanaaf kun kanaaf jennee saba addaan baasnus hin qabnu hin baasnuuf. Sabni hunduu keenya waan ta'eef sabaaf sablammootas ta'e namni wanna biraa jechuu danda'a. Naannuma kana bichaa qarqaara jechuu danda'a. Oromiyaa keessatti bichaadha yuunivarsiitiin isaa kan jiru jechuu danda'a. Mooti biyya hunda keessaa yuunivarsiitiin keenya hin jira. Kuni milikitii saba hundaa qarqaaruti. Kanaafuu qarqaaras jirras kan Dabuubii addaan baasnee, kan Tigree addaan baasnee, kan Amaaraa addaan baasnee, kan Oromoo addaan baasnee yeroo itti qarqaarres hin jiru. Saba sablammoota Itoophiyaa hunda qarqaarsuun dirqama kiyya jedhee fudhadha. Midhaan kennitu galaalte saba beela'ee saba Amaaraatii kennaa jirra.
Oromoo bichaadha fi wanti kennu. Sumaalee keessa seenneetis immoo amma kunoo kennaa jirra. Sumaaleenis beelanyee jirra wanna nuun jedheef. Bakka rakkinni gahunda haga humni keenya ga'uun haga dandeenyuun kennuudha qophii qabna. Gara barnoota keessanitti adeemniiti daa'imummaa keessan eessatti baratan achuma boosattitti? Dura abbaan keenya qeesii fideetti qeesii dhagzeessan kan barnoota qabanii asitti naannoo kanatti Leencaa Gabreel jedhama. Achitti jammareetini sanii booda amata sadiin booda boosat bu'e. Amata sadiitti boosat bu'ee raawwadheetiin boosa corraa kan jedhamu mana barumsaa tokko seene. Namni naannoo keenyaa mana barumsaa wanna baneef yeroo san kanarraa kan ka'e garas mana barumsaa san seene. Mana barumsaa san seeneetiin achitti baradhee hedduudhaanis keechaa kutee biyyatti deebi'ee ture. Jidduudhaan keechaa kan kute ji'a lamaa sadeen tokko keechaa kuteetiin deemi gara biyyaa. Maaliif immoo adda kuttanii barnoota? Barnoota addaan kan kute hanna barsiisu ture Maammoo Gadaa jedhama namicha naannoo boosat jiru tokko baay'ee warra keenyanis walitti siqanii achitti biyya sanitti abbaan isaa Maammoo Gadaa Daadhiiti. Gadaa Daadhiitii fi warri keenya wal cinaa ture. Inni mana barumsaa wanna baneefiin achi dhaqe. Achi dhaqee inni immoo akkuma asitti qeesii jibbeetiin asii deeme. Qeesii jibbee asii deemeetiin achitti sanna eeggate yeneetaa kan jedhan tokko Amaaranyaa astamaarii keenya ture. Hisaaba baay'een jaaladha namni hojjedhaa baay'ee goobaziin ture mana barumsaatitti. Amma yeneetaan suni amma lammaa bagabayaa kan jedhan manni barumsaa wanni matsaafni tokko hin jira. Lammaa bagabayaa jedhameeti nabbabama. Quraa waa xammaa wanzi mawrad dakkamoo maal kan jedhu sininyiin Amaariffaan nabbaban tokko hin jira. Ani immoo Amaariffaan danda'u. Amaariffaan waan dandeenyeefi quraa waa xammaa ijoolleen amma taraa kaaneeti nabbabna hundi keenya. Taraa ugaa kaanee nabbabnu sa'aatii taraa kiyyarra ga'e namichi kazaraa qaba yeneetan kun kazaraa qabateet bilaakboordii duratti nu barsiisa ture namichi yoo na barsiisu quraa waa xammaa wanzi mawrad dakkamoo lama bagabayaa jedha matsaafni sunillee na yaadadha yeroo kana ani beekeetti boti oduu hin beekin namas kofalchiisuudha barbaadeetti boti ijoolleen kifilii guutuudha kan jirru quraa waa xammaa kan jedhu san waa xammaa hin jedhe. Wanzi mawrad dakkamoo jennaan namichi ijoolleen hunduu koflan. Yeroo kana namichi dhufe kazaraadhaan as bakkee kana hin jira bakkee kana na burukse. Yoo na buruksu manatti fakkaanne ture. Yoo dhiiga kiyya argu baay'ee nan bu'e bakka gadi baheetiin dhagaa fudhadhee namicha burukseetiin biyyatti gale. Biyyatti galeetiin yeruman biyyatti galu maammoon kun immoo warra keenya bira dhufee amma namichas ari'een jira micaan kun barachuu qaba jedhee achi maammoon sun na deebisee mana barumsa isaatitti na deebisee Maammoo Gadaa hansin jedhu kun mana barumsaatti na deebisee namichi mataa wannan burukseef anis dhagaadhaan kaadhetiin gara biyya kiyyaa galee haadha kiyya bira dhaqe lammata mana barumsaan dhaqu barbaachisaa ta'u asumatti hin baradhaa malee gaddeebi'ee achitti hin baradhu jedheen hin ta'u. Namoonni astamaariinis dhufee jira, daayireekteriin keechanis dhufee jira, amma isa wajjin deeminaan jedhanii maammoo isa wajjin dhaqee mana barumsaa kiyyatti fufee haga kifilii 8 ga'utti Walancitii haayiskuuliin ture, haga 12 ga'utti immoo Atsee Galaadiyoos kan jedhan amma hawaas teeknikii namoota sanii isa keechaa gizee kifilii 9 geenyu tokko haga 3 ga'utti warri ba'an. Liyyuu timirti beet kan jedhani wanni barumsi haaraa addisii dargiin fidee hin jira ture teeknikii warra Raashiyaa wajjin barachuu kan nama tokko kee haga 3 ga'u kifilii keechaa fudhatanii anis akka carraa ta'ee kifilii kiyya keechaa tokkoffaa wannan ba'eef teeknikii namoota san galee achi haga 9 10 11 12 teeknikii mooyaan baradhe amata tokkoffaa lammaffaa sadaffaa teeknikii namoota san keessan baradhe dippiloomaa piroogiraamiidhaan jechaadha. Kana baradhee raawwadheetiin indagara maatirikii fudhadhee yuunivarsiitii Addis Ababaa nan seena jennaan hagan teeknikii jechuun wuxxeetiin dhabe. Wuxxeetii fiduun dadhabee amata lammaffaa irratti yuunivarsiitiin seenee jechaadha ashaashaalee. Yuunivarsiitiin akkuma seeneen dargiin kufee anis gara biraatti gaddeeme jechaadha uummanni keenya garuma uummataatti. Sadarkaan barnoota keessanii amma ogummaaf teeknika sanaan dippiloomaadha.
digirii duraa dammoo manaajimentii telekoodhaan gara biraatillee baradheen jira. Investimentiin keessan bal'inaan gara barnootaa irratti kan inni xiyyeeffate. Jaalala isin barnootaaf qabdanii immoo maal kaayyoon duuba isaa jiru? Maaliif gara investimentii barnootaatti bal'isuu barbaaddan? Dhuguma amma kan dhuftan kiiloomeetirii baay'eedha akkuma agartu kana. Asirraa haayiskuuliin Sandaafa deemuudhaan kiiloomeetirii 13-14 deemteetti baratta. Boosatirraas immoo mana keenyarraa ka'ee kiiloomeetirii 15-12 kan ta'u lukaan deemee Walancitiitti barachaa ture. Yeroo san keessa kan na keessatti uume maal barnootni fagoo kana deemnee barachuun dadhabbiidha ofiisaatiif. Nu gara akka ispoortiitti kaadnee itti baranne bakka gaafa duraa itti calqabdu sani si dadhabsiisa. Garuu erga itti seentee itti deemte wanna hundaa wanna barattuuf nuti tolee barnoota keenya fidnee jirra. Warri humna hin qabne warri immoo hojii isaatii fi barnoota adeemsisuu danda'an akkamitti baratan kan jedhu yeruma durii mataa kiyya keessa dhufa ture. Kanaan yoo abbaan kiyya mana kifilii tokkoo naa kenne galgala uummatan barsiisa ture. Uummatan barsiisa. Uummata irraa sumunii fudhadheetiin ishii kiisittiin kaawwadhaa daftara bitatanii matsaafa fi bilaakboordii fideetiin yoo mana barumsaatti galu wanna adda addaan haasaa adda addaa godhaa fi diraamaan hojjisiisaa nama bakka naannoon keenya sun katamaa tokko ofiisaatiif namoota baay'eetu jiraata yeruma sanuu. Namoota san hunda nam barsiisa ture. Naannoo keenyatti namni hin baranne qubaan farramu hin jiru kan barate malee. San anatu barsiise. Oduma mana barumsaa jiru qe'ee keenyatti illee immoo sumunii kaffalchiiseetiin barsiisa ture. Innaa gizima sanii calqabee yaada akkasiititti mataa kiyya keessa ture. Kana hoggaa ta'u yeroo duraa akkanumatti katamaa seennetii boti yuunivarsiitii kan banne. Dura kiiloomeetirii sanirraa gadi siqee dhaddacha jalattiin bilaakboordii goone nama sumuniidhaan barsiisan immoo birriif shilingii barsiisuu kaffalchiisuu qaba. Gadi bu'eetoo. Achumaan mana barumsaa xiqqoo takka Walancitii kan jedhan kanatti dhaabe. Achi ka'eetiin mana barumsaa san namni naa kaffalus ganzabni gaarii waan hin taaneef kasaree waan hin jiruuf gara Adaamaatti nuuf siqee jechaadha. Adaamaa maaliif? Nan cufee namni kaffalu hin jiru. Kaffaltiidhaan namni baratu waan hin jiru. Isa cufee raawwadheetiin Adaamatti galee naaf yaad mana barumsaa naaf yaad bane. Amma manni barumsaa naaf yaad bakka 8tti jira jechaadha. Barataas gara 30-40 qaba jechaadha manni barumsaa naaf yaad bichaadha. Haalli mana barumsaa naaf yaad seenaa baay'ee qaba. Yeroo afaan Oromootii fi afaan Amaaraatiin barumsi jammare waan ta'eef nama baay'ee argachuu hin dandeenye kisaaraadhaan baay'ee ture. Baankiin liqeeffadhe uummataan barsiisa. Akkasuma oduun jedhu namnis immoo afaan ofiitiin barachuutti calqabee kifilii tokko keessatti nama 3 fa'aan barsiisa ture. Nama 3 barsiistee astamaariidhaa kaffaltee wanni fayyadamtu hin jiru. Gwaaddanyoota kiyya nan karadhan ture. Garuu namni natti amaneetoo seene nama murtaa'e. Daldalli jalqaba isin jalqabdanii barnoota irraa immoo daldala biraatiin jalqabdanii gara biizinasiitti gaafa seentan. Gaafa biizinasii seennu maaliin godhee kan eebbifamee fi woodworkidhaan galgala gini awtoo baradha ture. Dippiloomaa 2 qabachuudha. Woodworkii saniin maaliin godhee asallaarraa xaawulaa fideetiin dura algaa gaarii isaan ijaare hojjedhe nama. Eenyudhaaf inni ijaaraa warra Walancitii dureecha Walancitii. Mana san algaa san gaarii isaa nama tokko kennee namni tokkichi sun immoo hundattuu wanna himeef namni algaa 100-200 ol hojjedhe gizma tokkoon. Xaawuluma bittaa gamaa gamanaa walitti laxxaftee algaa godhuu bichaadha. Madaddara hojjettee kuni anaa qaniitti algaa 20-30 sana ijaara ture. Kanaan hojjedha. Suuqii xiqqishuun qabaa gaazii nan gurguraa wanna adda addaa mana dabbasaa fa'a cinaa kiyyatti mana addaan kutee gwaaddanyaa kiyya mana dabbasaa kireechee fi Walancitiitti hojjechaan ture. Ittiin siiqee qubiidhaan galeetiin makiinaa xiqqishuu oppeelee bitadhee oppeelii saniinis akkasitti hojjechaa ture. Saniin ka hojii adduma addaa hojjechaa wannan garuu ani wanni tokko yeroo suuqii san hojjedhu bor wanna guddaa akkan hojjedhu naaf gala ture. Garaan kiyya oo'aa fi gabbina qaba ture dhugaasitti ma.
namni bor wanna guddaan hojjedha jedhee wannan kaayoo qabuuf kana yeroodha akkan hojjedhu bicha natti mul'ata ture wanni sitti mul'atu tokko har'as amma ummata keenya kana hunda akkan qarqaaru borummoo Oromoo miliyooneroota nan hora jedhee amma har'asitti dubbadhe kan akkan hojiirra oolchu kanuma na yaadadhu gizee biraatillee itti deebina jechaadha bara 2-3 booda. Waa'ee keessan obboloota keessa yommuu gaafadhu Obboo Dinquun ijoollummaa isaaniirraa kaasanii akka nama sadarkaa guddaa wayirra ga'u akka nama gargaaran yeroo daa'ima turretti dubbachaa turanii jedhu. Yaanni kun durumaan isin keessa ture. Ani baay'een dubbadhu ture daa'imummaatti bakka zimiin jedha galee mana inuma zim jedhee ta'a. Garumatti hin dubbadha garuma keessatti hin dubbadha bahee alatti wannan hojii waan agarsiisu malee baay'ee dubbiidhaan natti hin tolu. Zimman jedha wannan hojjedhu san garuu inuma hojjedha. Wanni hojjedhu sun gaaruma ta'a. Waaqayyo sun naa milkeessee sadarkaan har'a ga'u irra ga'ee jira. Ni yaada gaarii yaada ummata keenya dagaagsu yaada ummata keenya gabbisu yeroo hundaa bakka waa'een kun natti mul'ata. Kanumaaf wanni biraa hin jiru namoonni adda addaa namni keenya na jaalachuu danda'a namni biraa immoo wanna barbaade naan jechuu danda'a. Garuu ani dhugaa sitti hima saba Oromoo bichaa aduun ta'in sabaaf sablammoota hundaafuu nama bakka hojii akkana oduu hojjettanii hin guddattan jedhee yaada gaarii kennu malee yaada hamaa tokko garaa kiyyaa bahee hin beeku. Hojiidhaniin amana wanna ta'eef yeroo hundaa namaa wanna gaarii yaaduun gaarii ofiif waaqayyo siif kennaa jechaadha. Ani wanna gaariin hoggan kan yaadu ta'e waaqni naaf kenna. Kana ittiin amanaan. Hayyee kabajamtoota daawwattoota televezyiinii OBS kan daawwachaa jirtan kun qophii harka fuuneeti. Qophii harka fuunee keenya har'aatiin immoo keessummaa keenya kan nuti taasifanne kan daawwattoonni keenya yeroo dheeraa nu gaafachaatiin turan abbaa qabeenyaa uummata Oromoo kan ta'an akkasumas biyyittiif nama jiru jedhamanii abdii ta'an Obboo Dinqu Dayyaassaati. Isaan waliin turtii taasisaatiin jirra. Qophiin keenya ammas itti fufaa turtii gaarii isiniin jenna. Egaa daldala keessa gaafa seenan akkuma isinis jalqaba kaastanii kisaaraan isinuma jira. Namoonni baay'een immoo kan isaan abdii kutatanii deebi'anii gaafa gara daldalaatti dhufan gaafa kisaaraan irra ga'uudha. Kasartan beektu? Gizee baay'ee ani amma hojii keessatti tasfa wanni hin kutadhu abdiin kutadhu garuun kasaree gizee 4-5 kasaree jira. Amma gizee tokko wanna adda addaatiin hojii adda addaa keessa seenta. Hojii sun kan seentu aqimii keetis seenta. Aqimii keetii ol ta'ee immoo gizee kasartuun jira. Kisaaraa saroo sodaatiin garuu yaada gara biraatti geeddaruudhaan gamanni waggaa didigama seenuudhaan. Ani amma maskootiin banaadha hojiidha jedhame hunduu maskootuma banaadhaanis seenaan. Uumaa hojii maratu kan na awwaattaa jedhe hundaanuu nan itti deema jechaadha. Kanaafuu gizee baay'een kasaareen jira garuu abdii muradheen beeku gizee tokkollee. Ani wanni kun achi gahaa jedhu yaadni kiyya garaa keechaa na badeen beeku. Yeroo ammaa kana hojjettoota hedduu of jalatti qacartanii jirtu. Qacaramtanii hojjettanii beektu isin? Qacaramee amma ani yeroon wanni dhaafite kolleejii dhaafite kan itti maddabame 3F kan jedhan Addis Ababatti. Garuu 3F sani baay'een hojjenne achiin immoo kaampaanii biraa mabraat haayilii keessan ture. Mabraat haayilii keessatti baay'ee natti tolee jira. Maaliif shufeeran ture achitti. Fiildii kiyyaan ala awutoo wannan tureefi awutoo sarviisii garaajii kana alaa fi wannan tureef baay'ee hojjedheen jira achis sanii booda immoo Yugoslavia kan jedhani kan sabsteeshinii kan haga asii ka'ee Dirree Dawaa ga'utti han dhaabe san gizee sanis achi keessatti Dirree Dawaadhaa haga achi ga'utti hojjedheen jira. Qansiraadhaa calqabee haga shufeeraa haga hoogganaa olaanaatti hojjedheen jira. Innaa kanaafuu hojii mootummaa keessattis hojjedheen jira garuu hojii mootummaatiin alatti ka gara dhuunfaa kiyyaatitti gizuma san inni deebi'ee jechuudha baay'ee keechan turre. Gara manneen barnootaatti adeemnuti mana barnootaa naaf yaad oolmaa daa'immanii irraa kaasee hanga yuunivarsiitii Rift Vaaliittidha amma kan jiru. Mee waa'ee isaanii waan tokko haa jennuti keessumaa kan yuunivarsiitii Rift Vaaliis ta'ee manni barumsaa naaf yaad kan inni ittiin beekamu namoota hedduu harka qalleeyyii ta'an tola barsiisuuti.
lakkoofsaan beektu mana tola barsiista. Dhugaa kuma baay'eedha kan kennine nu nama yeroodhaan rakkatu ka gizuma gizeedhaan furmaata kennaa fiddeemna jechuun natsaa barnoota natsaa gimmaasha akkuma aqimii isaatiin akka barbaadetti akka namni baratu amma lamsaalee yuunivarsiitii keessatti minimum wayim gadi xiqqaan haga 4,000 ga'utti kennina amataan warra harka qalleeyyiidha akkuma waliigalaatitti haga gara 12,000 haga 10,000 yuunivarsiitii keessa injira jechaadha namni bilisaan baratu ani amata 18 guutuu yoo annase nama miliyoonii 2 nama miliyoonii 1 iskoolaarii kenneen jira gammachuun kiyya kana ummanni an iskoolaarii kenneef sun manni barumsaa kun mana keenya jedhee daa'ima qabus hanqabatus ganzaba qabatee dhufa dhugaa sitti maan nama tokko kan laaltu ta'e ijoollee 3-4 nu biratti oduu barsiisu iskoolaarii sii godha gaan jedhee namni diduu baay'eetu jira fakka namni biraa baay'eetu jira nama biraa nu qarqaari kan jedhantu jira kanaafu kana oggaa laalte nama rakkatu malee namni si bira dhufu erga rakkate immoo rakkoo keessaa baasuun dirqama kaayoon kiyyas immoo nama rakkate qarqaaruudha kanaafi baay'een itti gammada. Yeroo baay'ee anis gaafan isin waliin gaaffiif deebii taasisuuf ka'u akkan baay'inaan qoradhetti barnoota tolaa yookaan iskoolaarshiippii hedduminaan kan isin kennitanii uummata Oromoo keessaa gosa Karrayyuu fi jedhama. Hinumaayyuu immoo barattoonni isaanii akka isaan mana kiraallee hin kaffalle bakka tokkotti doormiitti gashitanii nyaatallee dandeessanii yeroo itti barsiisaa jirtanidha yeroo kun. Maaliif xiyyeeffannoo addaa naannoo warra Karrayyuuf kennuun barbaachise? Karrayyuudha yaadannoo baay'een qaba Karrayyuu keessatti. Achi jabbileen eegan ture'an. Jabbilee gara 500 eega ture achitti. Gorba jedhama. Horii keenya gorba anatu eega ture jechaan nama 12 ta'anitti erga gorba kan eegu nama biraati qotiyyoo kan eegu nama biraati sangaa kan eegu nama biraati akka xaddaan muramee eegama horiin keenya jechaadha horiin guddaadha hanqaban warri keenya innaa horii san keessa guruuppiidhaan guruuppii san keessa ani guruuppii jabbilee eegan keessa jira jechaadha amata 7 waggaan guutu Karrayyuu keessa ture aadaa Karrayyuu sirriitti hin beeka gaara Karrayyuu san luka kiyyaan gaara hunda gara fantaallee gaara hunda keessa deeman ture jiruu Karrayyuudha wannan beekuuf guutumaan guutuu ijoollee Karrayyuu yuunivarsiitii kan seenuu dadhaban guutumaan guutuun fudhadha 100 200 300 isaa ta'anii amataan 300 waggaan kan fudhadhu ta'e 300 sanii fuudhee Karrayyuu narraa wanna fagoo ta'eef adaamarraa fagoo wanna ta'eef mana ijaareetiifin mana ijaaree doormii keessa jiraatan jechaadha. Baay'ee rakkoon qabanii ji'aan boqqoolloon kennaafi boqqoolloo sandaakanii marqaa godhatanii nyaatanii aannan biyyaa dhufaafi aannan gaalaa kana fidataniiti barnoota isaanii baratan namni baay'een achi baanii hojiis immoo haala ittiin seenanii namni jechaaf. Achumana Rift Valley bichaa oduun ta'in kaampaanii adda addaa keessa dubbisuudhaan nan galchaa. Rift Valley keessattis yoo annase ijoolleen 100 200 ol hojjetaan Rift Valley keessa jiran Karrayyuudha jechuun dandeecha. Maaliif Karrayyuun sababa baay'ee rakkatee wanna tureef Karrayyuu keessatti wanna gargaarsa guddaa kanaaf hin godha. Amma mana barumsaa ijaaruuf kan kaayoo qabu bakkee 12 qabadheen jira. Bakkee 12 keessa achitti tokko ijaaruudhaaf manuma barumsaa sadarkaa isaa eege bilookii 4 biyya hundarratti ijaara jedhee kaayoo kan qabadhe keessaa'u Karrayyuun tokko yeroo gabaabatti mana barumsaa ijaara. An ummataa jechaadha. Ijaareetiin ummataa kenna jechaadha. Amma lamsaalee Tigraay keessattis lafa Oromoon barataa jiran afaan amma saba biraatiin fudhatamaa jiru hin jira. Isa keessatti illee amma artistoonni tokko beeksisaa jiran akka saaliyaadhaan nagaafatanii jiran amma achitti ijaaruudhaa isaaniif illee waadaa galee hin jira. Kana nan ijaara. Boorana irrattis bakka adda addaati irratti ijaaruudhaa kaayoon qabaa akka sadarkaa kiyyaatiin akka kaampaanii murtii kaampaanii keenyatiin bilisaan tolaan mana barumsaa san ijaaree uummataa kennuudhaaf kaayoo akkasiitiin qaba. Rift Valley yeroo ammaa gara sadarkaa kolleejjii irraa gara yuunivarsiitiitti erga guddatee gara waggoottii 2 lakkoofsiseera. Yuunivarsiitiin kun qulqullina barnootaatiinis ta'e yeroo ammaa kana immoo kaampaasiiwwan isaa hedduu babal'isee
guutummaa Itoophiyaa irratti kan inni babal'ifachaa jiru kun waan hedduu nama gammachiisudha. Gara fuulduraatti eessa gaha? Rift Valley eessa gaheetti isa argina? Gaariidha. Rift Valley akkuma beekamu kaampaasii tokko qaba ture. Kaampaasii tokkoo fi hojjetaa 30 oli kan hin taane ture. Amma kaampaasiin keenya har'a 34 irra gahee jira. 34 kaampaasii mataa keenya ijaarree kan keenya keessatti barsiisaa jirra. Kaampaasii 34 keessa gallee jirra. Hojjetaa 5,000 ol gallee jirra. Hanaga ammaa jiru hagana. Kanaa booda garuu kan hojjennu akkuma ati na gaafatte quality irratti. Dura babal'ina irratti hojjenne amata 2-3 kan ammoo quality irratti hojjechaa jirra. Universitiin keenya kun universitii alaatiin walitti hidhuu. Universitii alaa warri jiran gara universitii keenya dhufanii akka baratan keenya immoo biyya alaa akka deemee baratu kana mijeessuudhaan quality insurance biiroo banuudhaan quality barnoota keenya qulqullina warra hordofee gabaasa nu dhiyeechee wanna barbaachisne kunnee qulqullina barnoota irratti kan hojjetu biiroo dhaabnee jirra. Biiroon sun kan hojjetu qulqullina darbichaa irratti hojjeta. Moojuulii irratti hojjeta. Kaarikulamii barattoota irratti hojjeta. Adeemsa barumsaati irratti illee keecha seeneet hojjeta jechaadha. Yeroodhaan hin gamaggama. Yuunivarsiitii biraatirra yuunivarsiitii mootummaatiin kwaalitiidhaan haala ittiin gaarii ta'u fooyya'aa ta'u isarratti hojjechaa jirra. Biiroo kan hordofu bichaa dhaabnee kanarratti jirra jechaadha. Naa gara kwaalitiitiin itti deemaa jirra. Of duras kwalitii gaariidhaan uummata keenya akka barsiisnu kana beekuu barbaada. Namoonni hedduun yeroo baay'ee waa'ee nama haasa'u ni jiraata. Abaluun akkas godhee, abaluun sooromii, abaluun akkas ta'ee gaafa jedhamu waa'ee nama haasa'u ni jiraata. Waa'een keessa yeroo baay'ee yommuu haasa'amu Obboo Dinquun gorsaa cimaa qabu, gorsaa biizinasii cimaa qabu jedhama. Gorsaa akkamii qabdu biizinasii irratti? Warra gorsaa ciccimaatu jira. Kan idea biizinasii kana internationalitti geeddaruudha warri kaatan jechaadha. Inuma fudhanna ture. Garuu saniin dura haga amma ga'utti kan deemne matuma keenya hin deemne. Haga amata lamaa kana gorsaa barbaachisaa waan ta'eef babal'innis baay'ee waan bal'ateef gorsaadhaan deemuun dirqama. Garuu saniin dura garuu ofumaa kiyyaafin yaaduma kiyyaaniin kaayuma kiyyaaniin itti deeme malee namni tokko na gorsee oduun ta'in fe'uma kiyyaa fi kanarratti itti deeme jechaadha. Innaa gorsaa kan qabu amma nan qabaa saniin dura hin qabu ture. Garuu sadarkaa kanarra han dhuftan ofumaa kiyyaa akka barbaanne irraan waan baay'ee nama gammachiisu. Yeroo baay'ee immoo biiroo Obboo Dinquun akka banatu itti himne biiroo fa'aa taayitii nama dubbisii maal jechaa turre warri jedhan jiru maatii keessaa jechuudha. Garuu Obboo Dinquun yeroo baay'ee biiroon koo konkolaataa koo fi bilbila kooti gabatee konkolaataa koo fi lakkoofsa bilbilaa kooti yaada jedhaniif kaasawaa. Dhugaadha. Maaliif kana filatte? Ani amma yuunivarsiitii keenya keessa beektota baay'eetu jira. Nama 5,000 keessa jechuun baay'ee kan biizinasiidhaan qaraman kan ana wajjin amata 15-16 hojjetan han akka akkuma beektan akka Obbo Rattaa fa'a barnoota yaada kiyya garaa kiyya keessa warra nabbabu sun garaa kiyya yaadan ani barbaade ingalaaf automaatikaalii hojiirra oolcha. Amma Obbo Rattaa waggaa fudhatte gadi ka'ee haga ol gootti wajjiniin ni hojjenna. Doktoroonni adda addaati isaan akkanaa hin jiran. Jarri kuni wanna isaan hojjetanii fi ani biiroo nan barbaachisu. Biiroo han barbaachisu pirezidaantii manaajaroota warra adda addaati biiroon kenna. Istiraakchariin keenya sir'aatiidhaan deema. Ana garuu nan barbaachisu. Ani bee dubbisuu han danda'u nama tokko nama lama. Kanaaf ani kan makiinaa kiyyaa fi moobaayilii kiyya kan jedhu dirqama ani gizee hundaa makiinaa keessatti sooleeshinis kennaa kan deemu silkumaan malee wanna biiroo dhugumaa biiroo nan qaba malee takka amatatti gizee takka seeneen beeku biiroo. Anarraa haadha warraa tiyyatu biiroo keessa oolaa ishiitu itti fayyadama malee ani wannuma tokko irratti biiroo hin qabu jechuu hin dandeecha. Kan daawwachaa jirtan kun televezyiinii OBS yeroon immoo yeroo qophii harka fuuneeti. Qophii harka fuunee keenya har'aatiin
kan nuti turtii taasisaatiin jirru abbaa qabeenyaa kan ta'an Obboo Dinqu Dayyaassaa waliinidha. Ammas turtiin keessan nu waliin haa ta'u jenna. Akkuma sila kaasne egaa Obboo Dinquun amala ittiin biyya kana keessatti beekaman keessaa namoota hedduu gargaaruutiinidha. Sila lubbuu namaa oolchuu caalaa wanti gammachuu namaaf kennu akka hin jiraanne namni kamiyyuu ni beeka. Namoota hedduu gargaartaniitu. Namoota haga ammaatti dhibamaniis haa ta'u rakkataniis haa ta'u gargaartanii kun gargaarsi kun yoomiyyuu sammuu koo keessaan badu gammachuu yeroo dheeraa naaf kenna kan jettan kan yaadattan qabdu addatti. Namoota tokko tokko yeroo rakkina baay'ee keessa dabranii bakka gurguddaa hangaan nan arga. Amma ani tokko kan yaadadhu micaa Ashashuum jedhan Gondor irraa dhufe mana barumsaa barachuun barbaada ganzaba hin qabu kadhachaan jira jedheeti gizuma san iskoolaariin kenneef akka natsaa baratu jechaadha Gondor irraa dhufe. Micaan san takka turee barnoota naa kennitee jira wannan nyaadhullee dhabee naan jedhe. Bakka gibbii kana xaxxara giitoo damooza siyaa kennani jedheetiin obbo Rattaa wajjin wal qunnamsiise. Yeruma san hintsaanis keenya fooqii haaraa kan ijaaraa wanna jiruuf ani qalamii dibuu nan danda'a naan jedhe. Maal fudhadhu dibiin jedheen kaareedhaan kan ombaa kaffalu san isaa kaffaleetiin yuunivarsiitii keenya keessatti fixe. Har'a micaan sun Jubaa dhaqee hoteela Istaarii 5 as Addis Ababaatti immoo fooqii gurguddaa ijaaraa jira. Kun ogaa argitu si gammachiisa. Achirraa ka'ee bakka guddaa kana namichi kun ga'uun isaa kana na yaadadha. Hambiraa nama baay'ee wannan qarqaaraa jiruuf akkana kana jechuu hin danda'u. Yeroo tokko televezyiinii OBS irratti ayyaana Faasigaa otoo kabajaa jirruuti. Hirmaattota keessaa namni tokko gaaffii isiniif dhiyeesse jennaan nama gargaaruun na gammachiisaa jettan. Gammachuu akkamitti isinii kenna nama gargaaruun? Ani dhugaa sitti himaa nama gargaaruudhaan namni kasaree hin jira jedhee yaadu. Ani gizee hundaan nan qarqaara. Waaqayyo inuma naa guuta. Bakka na gammachiisa yookaan kennu kan fudhadhurra yookaan namaa kennuun gammada. Namni gizee fudhatu gammaduu danda'ate ani gizeen kennu na gammachiisa bakka. Maaliifii nan argadha? Ani takkaa rakkadhee hin beeku. Takkaas garuu nama gurguddaa wajjiniin irra keessa gahee hin beeku. Ijoolluma sadarkaa hedduu galeessa jiru wajjiniin jiruun kiyyas gwaddanyinatiin kiyyas. Kanaafuu kana na gammachiisa kan jedhe kanarraa na gammachiisa jechuudha. Wantoota na gammachiisan keessaa nama gargaaruun hedduu na gammachiisa jettaniitu. Dhugaadhaa nama gammachiisa nama beela'ee nyaachisuun nama daara baasuun nama gammachiisa. Wanti isin jibbitan jira amala keessan keessatti? Wanni itti ani jibbu nama of ta'uu dadhabe namni tokko ana jettee nama hin cimne nama gadhoomuu hin jiraate nama akkasii hin jaaladhu. Bakka maalinni anumata ana kan jedhu bakka ofitti amanuu jechaadha. Nama ofitti amanuu baay'ee hin jaaladha. Silaa namni gaafa sooressa ta'e yookaan dureessa ta'e jennu mana keessa waan gaarii nyaataa waan gurguddaa nyaataa waan akkasiitu ilaalcha namoota hedduu keessa jira. Nyaata akkamii nyaachuutu sin gammachiisa yookaan immoo yeroo hedduu nyaata akkamii fayyadamu? Ani amma hoggaan hojii hojjechiisu kan moozaaddarii nyaatu nyaadha. Daabboo buskuutii wajjumaan ganama nan nyaadha. Shiroon gizee kaaffeetti kan jiraatu ta'e gizeen hojii bakkuma hojii akkuma naannoo jirutti hin jiraadha. Shiroon jira shiroo moozaaddarii wajjumaan hin nyaadha. Kan biraa layyatti kan jedhan jiru. Ani gizee hundaa yoo hojiillee dhabe akaayii fa'a makiina keessatti qabadhee nyaadhaan deemu. Kana achi wanna baay'ee nyaaticha irratti illee wanni hin jedhu. Obboo Dinquun dhugaatii alkoolii dhugaadha? Madaxii dhugeen beeku. Dhuganii gizee wal lolan argita. Dhuganii rakkina adda addaa keessa hoggaa seenan argita. Naa kun immoo dhugdeetoo ganzabuma keetiin namaa wal loluun barbaachisaa bootinatti fakkaatan. Kanaafuu ani akkuma carraa ta'ee dhugne madaxii dhugeen beeku. Maali akkan hin dhugne beeku daa'imummaarraa wanni hin jenne.
Naannoo Walancitiitti namoota gurguddoo keessumaayyuu manguddoo ta'edhaman waa'ee keessan waan tokko gaafadhu. Obboo Dinquun yoo warri du'aa jiraate warra du'aa tasumaa hin hafu. Namoota sadarkaa olaanaarra yookaan qabeenyaan deemuu danda'u yookaan aangootiin deemuu danda'u biyya kana keessatti kan amaleeffatan immoo hagas mara yeroo wantoota akkasii deemanitti mul'atu. Isin garuu hanga har'aatti illee hanga baadiyyaatti inni magaalaa hanga baadiyyaatti illee warra du'aa yeroo deemtantu jira. Maaltu kanaaf isin kakaasa? Dhugaa ani maalinni bakka du'aa hafee hin beeku agaaqimiin kiyyaan hagan dhagaye bakka bu'aa maan hafu namni maaliif bakka fe'e ogaa namni kan du'e ta'e natti mamnaan karrayyuus nan deema boosatis nan deema naman beeku duunaan ani hafee hin beeku. Na kana yaa'u naannoon hunduu hin beeka asitti amma sandaafatti namni du'e jennaan bakka fe'e hojii biraa dhiisetiin bakka awwaalaa kana oolee uummata kana wajjiniin oola jechaadha. Yaada uummataatis kana keessa hin beektaa wanna nama baay'ee walitti dhuftaa kana kanaan akkasitti yoonni jenna jechaadha. Dhuguma akkuma jette nafee hin beeku. Kun qophii harka fuuneeti. Qophiin harka fuunee keenya har'aa isinitti tola abdii jedhu qabna. Obboo Dinqu Dayyaassaa wajjiniin turtii kana fakkaatu taasisaatii jirra. Ammas nu waliin turaa isiniin jenna. Gaaffileen keenya kan itti fufan ta'u qopheessaan qophii kana aan Dinquu Fiqaaduuti. Dhaabbilee isin hundeessitan keessaa televizyiiniin OBS isa tokko. Yaada miidiyaa hundeessuu kun namoota hedduu biratti miidiyaatu baname gaafa jedhamu waan akka sodaa wayiitti dhufa. Durumaanuu isin keessa ture moo haalootumatu akkasiin OBS hundeessitan isin taasise? Gaaffii gaariidha. OBS dhuguma isinitti himuudhaan yaada OBS sagantaa kana qopheessuudha haaluma takka piroogiraaman qabu mataattis hin qabu. Biizinasii televizyiinii keessa seenuu barbaadetti bote yeroon garuu barbaachisaadha. Miidiyaa mataa ofii qabuun yeroo televizyiinii mataa ofii uummanni qabaachuun dirqama. OBS kan uummataati. OBS amma akkuma isin jettan waggaa tokko hojiirra tureera. Turtii waggaa tokko kana keessatti akkaataa isin yaaddan sanatti deemeera. OBS sagantaan ani yaadeen ol deemee jira. Maaliif ijoolleen amma OBS kechuun xiiqii qabdi. Kanaaf aadaa Oromoodhaa gwaadaa keessa seenanii baasanii uummatatti barsiisaa jiran. Rift Vaaliin amata 18tti kan godhe barsiisaa kan jiru caalaa OBS uummata keessa seenaa jira. Ani OBS barbaachisaadhaan ta'e arge namoonni fardaan yaabbatanii OBS qanii takka cifame Shaashamannee irratti salaamaawwi salfii ba'an. Shaashamannee gubbaatti ba'an. OBS hagana barbaachisaadha jedheetiin ofii kiyya of gaafadha. Kanaafuu OBS hagaas barbaachisaa ta'u hanuu badheesi gaafasan jechaadha. Kanaafuu OBS baay'ee hojjetee jira. Kan yaadee ol hojjetee of duras immoo wal cimsinee ikoonomiidhaanis ijoollee kana cimsinee uummata isaanii akka tajaajilan godhuu kaayoon qaba. Tole Obboo Dinqu yaada sila bal'inaan kaasaa turtantu jira keessumaa waa'ee diinagdee Oromoo irratti. Isinis gaafa Obboo Dinquun gargaarsa gargaaran jedhamu qofuma qofaatti Obboo Dinquun abaluu gargaaran jedhama malee gargaarsi isin gargaartan bifa wal qabatee wal qindaa'aa ta'een miti. Amma garuu karaa bifa qindaa'aa ta'een gargaarsi kun hin cimaa jettaniitu. Sanatti illee booda deebina. Garuu Oromoon diinagdeetiin cimuuf keessumaa dargaggoon maaltu isaan barbaachisa jettu isin akkamittiin cimuu danda'u? Sadarkaa isin irra geessanirra namni kamiyyuu akka ga'uuf maaltu barbaachisa? Galatoome. Dura namni tokko diinagdeedhaan cimuudha. Dura ofitti amanuu barbaachisa. Ani nama tokkoon qixxeedhaayii nama ani of jette nama tokko waaqni hoggaa uumu wanna barbaachisu hunda nan qabaa nama hundaanuu qixxeedha jettee of yaaluu qabda. Of amansiisuu qabda mataa keeti. Yoggaa ani namaa gadi kan jettu ta'e ikoonoomii itti dhufuu dhiisii
erguu gahuu hin dandeechu. Hojjechuu nan danda'a. Kana godhuu nan danda'a. Uummata kiyya waan bu'aa kana buusuu nan danda'a jettee yaaduu qabda. Ani bee naman caala jedhee oduun ta'in namaan qixxaadhaa qixxee namaati jettee mataa kee amansiisuu qabda. Yoo kana amansiistu ta'e har'a Biilgeet har'a warri addunyaa irratti biileenerra ta'an san dhaqqabuu hin dandeenya. Dhaqqabuu hin dandeenya. Dhugaa qabaannan hojiidhaa murteessaa taanan onneedhaan nan hojjedha jennaan wanni galma barbaadde san sin geechisne hin jiru. Galma barbaaddu ga'uudha garuu ofitti amanamaa ta'uu qabda. Of amanuu qabda. Qabeenyi hin dhufa. Ani qabeenyi hin dhufaa hin deema. Qabeenya garuu uummachuudhaan saayinsiin biraa hin jiru. Jabaattee hojjechuu bichaadha. Waa'ee waldaa wal gargaarsaa yookaan inni NGO bal'inaan nu kaasaa turtan. Beekumaan gara boodaatti hambise. Maqaa wal gargaarsaa sun maal jedhama? Maqaan kennameeraa fi yoomirraa kaaseeti immoo gara hojiitti kan inni seenu. Galatoom. Maqaan waldaa'ichaa Rift Valley Irdaataa Dirjit jedhama. Yaa maqaa kana duruunaa wanna ittiin deemnuuf uummanni keenya naannoo Rift Valley keessa baay'een kan jiru. Ugaandaadhaa Taanzaaniyaadhaa qabdee haga Oromiyaa ga'utti Oromoon dur kan ture Rift Valley keessa. Rift Valley keessa wanna tureef maqaan kunis maqaa gaariidha wanna ta'eef maquma kanaan Reedi'eet Dirjitii kana ejjechiisnee jirra dhaabnee jirra. Waldaa wal gargaarsaa kana dhaabnee jirra. Waldeenyi wal gargaarsaa suni har'a hooggantoota adda addaa mindaanii jiran warri kana qindeessan ekspertiin biyya alaatii fi biyya keessaa dhufanii jiran. Biiroon illeen gara Dirjitii keenyatiin kaaremeetirii 4,800 irratti naannoo hedduu katamaa kan ta'e Maganaanyaa irratti binnee jirra. Biiroo makiinotas adda addaatis ramannee jirra. Kaayoon keenya maaliin ijoolleen yuunivarsiitii mootummaatii fi dhuunfaadhaa ba'anii biyyatti deebi'an kana isaan gurmeessuudha. Isaan gurmeessitee yoo dandeenye kan Boorana jiru Booranuma irratti waldaa asan dhaabnee waldeenyi sun haala ganzaba ittiin liqeeffatee argatu mijeessuudha. Haala ganzaba ittiin liqeeffatee argatu san mijeessinee fi dargaggoo naannoo sanii akkaawuntaantii akka hojjetu. Manaajimentii kan ta'e astadadarra akka hojjetu. Ganzabni sun isaanuma akka galu qonna babal'aa bituudhaan. Kana waldaanya walduma amma haaraa dhaabne san isaan akka bitnu goona. Garantii nusin kenninaaf kaampaaniin keenyas bakka rakkoon jirutti hojjetanii kaffalani. Waldaa'uma kana dhaabuudhaan investoroota akkan amma nama 2-3 jedhamee ilaalamu kana oduun ta'in miiliyoonaan lakkaa'amu uumuu hin dandeenya kan jedhu kaayoo san galmaan ga'uu barbaada. Beekaa Oromoodhaa haga dandeenye uumnee jirra. Haga namni tokko danda'uuni hojjennee jirra. Amma achi immoo qabeenya irratti deemuu qabna. Ikoonoomii Oromoo keenya irratti deemuu qabna. Ikoonoomii irratti namni akkamitti guddataa hanguddachuu danda'u tokko ta'anii hojjechuudhaan. Tokkummaa uumuu qabna. Tokkummaa maabara kana hoogganu irratti tokkummaa isaanii atis haga haqimiitiin hojjette sunis haqimiidhaan hoggaa hojjete walitti humni barnootaatii fi humni qabeenyaa hoggaa walitti dhufe miiliyoonii dhisi biiliyoonaroota uumuu dandeenya. Kanaa wanna ta'eefi kaayoo kana galmaan ga'uudhaaf yuunivarsiitii keenyarraas ta'e yuunivarsiitii mootummaarraa warra beekan warra ilaalcha biizinasii qabu gara biizinasiititti. Ilaalcha barnootaa qabu barnootatti. Gurmeessuudhaan biyya keenya deemnee gurmeessuudhaan gara nigdititti akka uummanni keenya seenu godhuudha. Kanammoo isinis nu qarqaarsa guddaa nu gootan jennee abdii qabna. Maaliif sagantaan addunyaan irra geeche kana uummatatti dabarsuudhaan waa'ee biizinasiitii irratti biizinasii akkamitti uumaman kan jedhu irratti sagantaa mataa isaa danda'e uumtanii afaan Oromootiin Amaariffaan Ingiliffaan dabarsuu haalatti hin dandeechen irratti kan irratti hojjechuu qabdan jechaadha. Obboo Dinquun har'a qabeenyaan sadarkaa guddaa irra ga'aniiru. Qabeenya Obboo Dinquuf hiikaa maalii qaba? Qabeenya anaayi qabeenyi kiyya kan uummata kiyyaati. Kanaafuu qabeenya kiyya jechuun danda'u dhugaatti sittima qabeenyi kiyya kan uummata kiyyaati. Kanaafuu kuni ana kana fakkaata. Kana booda osoon sadarkaa kanarra ga'e yookaan immoo osoon kana hojjedhe
wanti jettan jirtu akka dhuunfaa keessanitti kana booda kun naafeera kan jettan. Kan naafeera jedhu Oromoo miiliyoonara ta'e miiliyoona lakkaa'uun barbaada. Kana godhuudhaan immoo kaayoon galmaan geechisnu beektota keenya walitti qabuudhaan abbaa qabeenyaa muuxannoo warra gadiitti kennisiisuudhaan uummata kana gara qabeenya isaanii ol guddisanii irratti hojjechuudha. Kana immoo amata lamaan sadeen kana keessatti uummanni keenya abbaa qabeenyaa guutuu akka ta'u abdiin qaba. Wanni naafe kana bichaadha. Kana hoggaan guute nagaa jechuu kiyya. Amma achi ani biizinasii kiyyaa yaadu. Biizinasii babal'isuus hin barbaadu, kan biraatis hojjechuu hin barbaadu. Kaayoon kiyya biizinasuma qabadhe kana cimsee uummata kiyya kana gara biizinasiitti galchuudha. Gara daldalaatti galchuudha. Kanaafuu gara natti deeman jira jechaadha. Yeroo keessan baay'ee mi'aa ta'e aarsaa nuuf taasistanii muuxannoo keessan uummanni Oromoo akkasiin irraa baratu waan nu taasistaniif galanni keenya guddaadha. Ammas kan namoonni hedduun daddabalanii jedhan anis irra deebi'een jedha umurii isiniif haa kennu. Galatooma. Kabajamtoota daawwattoota televezyiinii OBS qophii keenya harka fuunee kan Obboo Dinqu Dayyaassaa wajjin turtii taasisne asuma irratti goolama.